السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو سيدك يا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. شنواري أي نعم. أستاذ جافين قوا آية. جافين كيا بداية ويتني بياتي نماني وتولي لين جالتني أكنا وقولين ديم كنا فكيسة ديمني أجمعني كراني لين ديم نه غلطيني بيتني غلطيني. ani warmo fi cikin galata kuma fudo eluditti كمان فولادو ما غلطاني ورا زانيت. jechuun jalqaba garma biraa akkanumatti akka waan karaa deemuu fakkeessee fuudhee deemeeni shawwadeetumaan jechuudha. أيه. Achiin deemeeni kalaas hin deemneeni maatii ofiis ittiin galateetiniin ijaarsa ergate jechuudha maatiitti. أيه. Ergasii ijaarsa maatii ergattee ijaarsi waliin hayyee jedhanii jennaaniin immoo callisaniituma akkanumatti osoo itti dawalee fatwaa kanallee yeroo itti waan dhaggeeffannuuf isheen akkanatti hin ta'uu ni ka'anii dhinaa biyyattiin tun isarraa deemtee hangana turuu qabdii ji'a lamatti akkas taas turuu qabdii osoo jennuun akkanumatti isheen gandaa tokko ni kaa'e beektanii. أيه. Achiin booda kalaas itti dawalee gaafadhu achiin irraa turee ni kenni hidhamee naan jedhan akkam hidhamennaan akkanaa naan jedhan maa akkana gootan akkanatti ni kenni hin ta'u jennaan maal goonaree warra isaatti didee innillee hin didee akkanumatti naa hidhaa jedhan jennaan kalaas diidee akkam ni kenni kun jechuu barbaade. إسام بدي ولد دلقم موكم. Akkiidha kun shakkiin qabu maa namuu Soban barbaachisu kun namni fuudhee erga deeme dibatee shakkiin godhu dalagni. أنت وقع توبة شو كماني؟ أدى ديماني توبة تاني مشي وديني تلوفو كمان إنجيرو نكان أكاسي. أكاسي. Nikeen akkasii hin jiru jechuudha. إنجيرو نكاسي. Ishi galatooma ayyuutaa. إيشي غلطو. السلام عليكم. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam Sheikh Anwar? نجا بيا. Saya agak terbi. أيه. Gabi tunna wain kawa? أيه. Karan tidak do saudara biya kesa. أيه. Itu ma araba kana lukku adda kanega. رأي في لكو إيدا. أيه. Lukku kana tu baay'ee sidanuudha. Akkasitti wanni inda ko isni akka afaan keenyaatti garuu wongoo jedhamti. Isiitti dhuftee qabdee nyaattee jinkisee jennaan sanaan booda arabatti mennaa arabnee summii fidee kaa'ee. Dubbadhu ya. Chal jette. उसे गया वो अम्मा रुफ्ते में आइए Ini nagamu? आया अल्लाह तिमो वोंगो तू न्याते फिते ते लुक आमा डा मोडी रोमाली वोंगो येते से Akkasitti ani fidee summii natti kennee naananii kaa'ee ture. maal tu न्याते फिते ते वोंगो lukku nyaatu kana. maal isin waan akka lafarra deemti Yaan akka afaan arabaatti husni jedhamti. Kanaafi qoricha fidee natti kennee arabnee naaniin qoricha kaa'ee qoricha sana immoo adurreetu nyaate adurreen sun du'e.
Adurrenya. Didi na ta'amo sa jiru tinggal chuar ba jadi sama. Adurrenya atte adurren tidut. Adurren sun hindu te garuan adurre jetan kenya wonni sanafin kai akam didi na tisaa. Oh adurre ya buleso. Duraan dursee ati ajjecha adurreen feene yommuu ajjeefte yoo ajjeefte beekaa yoo ajjeefte adurre akkuma namitti gartee ibidda seente bisababi ilhirra ka rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi jee sababaa gartee adurreetiin ibidda seente adurree manatti hiitee nyaachifnee manatti hiitee hanga isiin duutu gartee itti dhiifte intaloo akkasitti gartee onneette yoo namni tokko gartee adurree laaladhu shari'aan islaamaa tun akkitti gaarii bineensa cufaaf mirga onneetti faranjii qofaaf mirga bineensaa eegaa faranjii mirga bineensaa eegaa yaanii gartee namni keenya hafarsan quban qaban gartee mirga eenyufaa eegaa shari'aa islaamaa tana gartee irraan beekan sigalee tanaafuu ati waan kana gartee waan biraatiif keeysee khataan dogongoraan gartee adurreen dhuftee nyaatte gaa'e nyaattee duute wallahi gaa wallahu alam rabbi jala maa baasu ani irraan beeku tana wallahi dhugaa rabbi yoo ta'e immoo ani siidhaaf jechan keenya altanumaa sanii irraa manarraa ifa keesseen kaa'ee akka tasaatti nyaattee duute malee gaa rabbi umaati jalaa gartee rabbi nu haa baasu gaa akkami wala garuu didii irra ta'uu danda'a wallahi wallahu alam egaati khata dogongora wanni kuni beekaa gartee ajjeesuutti hin feene rabbi haa beeku immoo wallahi rabbi haa beeku jalaa nu haa baasu egaa allahu alam egaa galatooma nagaan jiraata nageetti السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ غارين دبا. غافي كان الليل دينغا وديتين توري ديبي ترغديرا indagana immo lafamo jadidanati tayinatti dhufe. Ayye. Gaafiin kun irratti deebi'uudhaaf yeroo duraanii ansuudiin jira intalti Dubaay jirti. Waluma jaallannee nikaa wal godhannee karaa ziyaaraa godhee fi karaa iqaamaa godhee fi suudii fidee asis fuudhee dhuftee asumatuma waliin jirru. Ayye. Namni naannoo asii sun Suudaanii jira. Gurbaa wayii kan wajjin baratan. Karaa Feesbuukii kana miidiyaa kana wal arganii haaluma kanaan isin garuu isaaf qutisuudha walumatti hin dhiyaatan isin inni nama guddaadha. Isaaf qutisuudha. Inni nama guddaa isin xiqqoo. Akkas. Isin inni guddaadha isin xiqqoodha. Ka Suudaan jiru kun. Akkas. Duuba. Odarraa akkuma carraa goggoleetuma akkuma tasaa kana kun manuma waa'imtuu kana deddeemee isiin akkuma isiin na jibbitee isa jaallattu godhee achi ofirratti hidhee birrii Suudaan irratti utuu awwaltuu Suudaan irraa miilaan kaaftee siddee Suudii galchite. Asii baddee jiddatti isa dabarsitee Riyaatiin jira isiin jiddatti isa bira dhattee anaan dubbiftuu yoo na dubbiftee naarrabsitii na buloottee maatiillee loltee guutummaan guutuutti waa baatii afur wayii nurraa badde tasumahu. Ayye. Booda sanii nagaa shakkeetiin gaafadhee mucaan Suudaan irraa dhufee waan akkanaa godhaa ture namatti mee qoradhu naan jedhanii namoonni bebbeekan. Siirii godha jaanii. Akkuma jedhan godheetuma amartii wayii achii fidee qubatti kaa'ee isiitu natti magaa boodarra baatii afur booda ergaan sheeka gaafadhee sheekni irraa hiikuun hin ta'a naan jedhanii irraa hiisise. Amartii wayii fidee quba kiyyatti kaa'ee amartii kana hin gatiin amartii kana gannaa wal dhabnee jirra. Aniifati biyya duniyaa irratti waluma dhabna naan jedhee jette.
isin gaafa amartii gattu anummaan kun eessan jira bakkuma kamiin jira jedheetiin du'eetiin ka'e moo jiraadhuma akkas ta'e jedheetiin ofiifuu maraachuufiin ka'e naan jedhe. Aya. Baatii arfan sana gidduutti immoo hanga anaan hin haasofne hanga maatiidhaan hin haasofne sanatti. Ayyee. Walumaan jiraataniituma maatiidhaan illee nikaa narraa buusii ennaan maal rakkoon keessanuu hin baramne maal jennee nikaa buufnaa jedhanii maatiin didanii amma barrutti jedhan. Aya. Anaan illee nikaa narraa buusii jetteetuma oobsi sirraan buusaa hin jedheenan. Ayyee. Hanganatti isin nama bakkee birrii 5,000 galtee nama bakkee ergitee soddaa kan obboleettii sii fuudhe. Nama bakkee. Isiidha isaaf 1,000 kennitee qaadiidhaaf 5,000 ergit kennitee nikaa ofirraa buuftee ani hin beeku maatiin isiin irra abbaan nikaa naa godhe hin beeku soddaa malee. Akkasitti nikaa buuftee deebii kana dhumneetiin gaafannaani isin kun hin ta'uu zinaa gochuu jirtii jettanii deebii kana nuu kennitan. Booda immoo an dhufee sagalee keessan sana mureetiin isiitti ergee jennaan. Sheeka tokkootu makkaa kana jira naan jette sheeka sanallee quban qabu awwaan Sheenuwaar jedhan malee Sheenuwaariin malee nama tokko hordofaa hin jiru miidiyaa kanarratti isaantu beekamaadhaan isaanuma jedhan deemaa waan isaan jedhan malee hin fudhu haraam ta'us halaal ta'us hin jedheen. Ayyee. Isin sheeka wayii dhattee gaafatteeti sheekni wayii makkaan kanarraa laa bu'ee jira Sheenuwaari fatwaa godhanii malee nikaan kee bu'ee jira. Eegumachuu dandeessa akka feete ta'uu dandeessaa jedheen sheekni tokko makkaa kanarra jira jedhan. Ayyee. Booda sanaa namta kunu akkasii waan akkanarraa fagaadhu rakkoodha jennaan laanii kameetiin jira waan karaa abbaa barbaade waan barbaade haasa'u ani heerumeetiin jira jettee akkasittiin baddee amma wanti kun akkamii sahiha isa kamiin fudhannaa. Hayyee dhaggeeffadhu amma. Ati amma gurbaan kun siiriitti godhee falfalatti godhee jaatii teetana dhamaasee akka isiin si jibbitu godhe saa akkasuma kusii miti. Akkas akkas. Fayyaadee isiin lafaa kaatee haati quban qabne na hiikisiin jette ati hiikuu didde abbaa isiitti himatte abbaan isii lakkii nuti dubbii hiikaa tana keessa seennuu jeen akkasuma kusii miti. Isiin lafaa kaateetii gartee maallaqa kannitee qaadii maallaqa kannitee ifirraa hiikte akkasuma kusii miti. Akkas. Qaadiin ati si dubbisee qaadiin hiiki intala tana maaliif akkana goota jee si dubbisee? Qaadummaan kun nan dubbifne waraqaa jedhanus namni natti hin ergine isii dhumarraan dhagahii kamuu dhiisu maatiinu waraqaan manatti nutti dhufe mucaa soddaan natti fidee naan jedhan abbaan siitu. Dhagaye. Hin beekne. Dhagaye. Akka fedhan yoo ja'an qaadiin odoo ati quban qabne nikaa hiikuu baaxeela hin jiru wanni akkasii. Nikaan kee ni jira. Jaalatanii jibbanii nikaan kee akkasuma jira. Nikaan kee hin tuqamne. Qaadiin odoo ati yoo ati intala tana miitee akka malee goote. Qaadiin si gaafatee aboo miciyoo tana gartee kana godhu jirtaati miidhu jirtaa waan kana guutiif. Yoo ati waan kana guutuu diddee hiikuus diddee miciyoo tana miite qaadiin gartee eega si gaafatee ati si dadhabe booda waan san guutuu yoo didde qaadiin hiikuu mirga qaba. Qaadiin odoo sin dubbifne ka'ee hiiku kun sirrii miti nikaan kee akkasuma jira. Ni jira nikaan kee shakkii takka malee heerumnaan isiin badii zina malee waan jiru wanni akkasii. Akkasi. Akkasitti gaa namni sheekni siidhaa murteesse gaa murteen kan rabbiitu caala waa hundaafuu inshaallah. Akkas ati yoo inni taate hiikii jalaa fi yoo feete jaartiteeti barbaaddadhu akkas si harka jirtisan. Inshaallah sheekni nagaa jiraata. Nagaatti galatoo. Salaamu alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيانا الله. حيا الحمد لله. Dari tetap apa? Iya. Namni dia
ilkee dahabaa naqachuu danda'a. Namni dhiiraa ilkee dahabaa naqachuu danda'a. Ilkeen tun cabxeeti moo ilkumoo jirtu tana gubbaan naquu fedheeti? Kan jirtu irratti. Ta jirtu irra naquu moo? Hin ta'u. Hin jiru. Hin ta'u. Hin ta'u. Hin jiru. Karas laal ulamaayi waan ja'an waan lafa kaan dhaggeeffadhu. Namticha gartee funyaan wanni jalaa kun duraa murame dhawanii gartee kana muran. Fuudhaniiti gartee meeta fuudhanii bikka tana naqan. Zamana gartee ergamaa rabbii. Zamana rasuulaa salawaatu rabbi islaamu alayhi. Tortorraan funyaan kun tortorraan sibiila fuudhanii bikka tana gartee qarshii naqaniif. Ulamaayin achirraa fudhatanii maal ja'an namni ilkeen irra dhawamtee duraa cabxee ilkee gartee naqachuu danda'a. Sigale? Ilkee naqatee tolfachuu danda'a. Ilkee jirtu tana gubbatti immoo ilkee dahabaa naquun hin jirtu. Akkas. Gaafii lamadaa. Ayyee. Yoo rifeensi namaa namni rifeensi addaa ta'e amma hinnaa dibachuun sunnaadhaan. Zamana ammaa kanatti immoo qalama bunni jira kun bakka hinnaa hayyoo dibatee oolanii garaagarummaan itti jiru. No, hinnuma bunni san barbaadu. Hinnuma bunni san. Okay. Ayyee. Assalamu alaikum. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya jangan enggak. Aye. Boleh jadi kita kata herume, kita sih nararu tu berarti alkan usan warra selama warlolani. Warlolan abang sih gana mau kudate, kita kudate. Alatnya gue tanah abang sih kudate, gue tanah masih warra tegro kude. Una mengudang kude jenis berjenis ini. Tanah engkau sana jenis bina kalah. Aye engkau sana jenis khana. Yang jenis syariah waling godani. Amat aku butuh nak syariah waling godani. Kalau ikan aku dia kujual berbiji jadi. Kadin fakir aku ini kami bermunjuk. Duraan dursee gaafiin akkana ni ulfaatti ukhti. Duraan dursee namni tokko yoo gartee warri soddaa yoo lole jaartii intala isaa fuudhuu hin danda'u abbaan. Ifiif walolan dhimma isaaniiti. Intala isaa ta'ee heerumtee dhufee gartee gurbaa jalaa fuudhuun dhoorka laa yajuus. Muciyyoo wulii ajaja jaarsaa gooti malee ajaja abbaan gootu jalaa deemuu hin qabdu sila. Jalaa deemuu hin qabdu. Hin beeytu ijoollee. Kana bar rakkoo guddaa geeffadhu. Rakkoo guddoon tana. Tanaaf gartee dura haqa gartee abbaan irraa qabu, haqa haadha abbaan irraa qabu, haqa jaarsi irraa qabu silaa barsiisu. Amma lafaa kaanii dhaggeeffadhumma ijoollee biyya guddattee bikka fete haa guddatu namni gartee yoo diin hin beeyne rakko. Namni diini yoo hin beeyne rakko. Yeroo jira tanaaf waa barachuutti hidha. Yeroo guddaa wanni namni keenya gartee jaarsi maarree jaarsi qiyya maarree mitiqishoo maarree taate gaafuma gosta akka wanni kana wanni isaan godhu wallaalummaa. Qaxaan guddoo wallaalummaa. Kaanoo gaafiin ummanni gaafatu lamu. Jaarsi qiyya maarree godhe odoon maarreen godhiniin zinaatti godhe tanuma lameen tanaa achi beeta biraatantu jira. Laaladoo amma tun kaanii gartee jalaa fuudhan wallaalummaarraa micootana fuudhan eega galfatan aaranii deemanii tabiraa fuudhan ni tolchan deemanii tabiraa fuudhu garuu hiikuusan balleeyse malee. Sigalee wayita abbaan fudhate deemee tabiraa fuudhusan ni tolche akkam godhare intala isaa eega fudhate deemee tabiraa fuudha. Tabiraa eega fuudhanis eega jalaa eegas boodani deebiif nawwii. Laalloo bilaal akkatti gartee jiru taphatan laaladhu. Akka jiru taphatan. Kasaaraa hamtuu jechuudha. Micootanallee jiruu micootanaatti illee taphatan. Deebi'ee gartee hiikuu dide. Tuni ta hiikuu diduu fi isaan qaaditti irraa hiikuu tana. Ani tana moo waan quba qabu hin qabu. Qaadiin gartee gurbaa kana gaafatee hiikuu dide quba qabaa waan cufee quba qabaatee qaadiin gurbaas dubbisee mucaan kun micootanas zulmii dalagee yoo gartee gurbaas dubbisee waan cufoonni godhe qaadiin murteessuu danda'a. Irraa hiikuu danda'a qaadiin. Qaadiin dujjiddu dubbateetuma kalaas
eegal warri isaan fudhatanii balballeessanii hayyee siisin galchalachuu ni bulfatte jennaan hin bulfadhu jeddide hayyee gan bulfanne amma tokko naqaan qeerra jira isin kusi wajjin gallee hiyyeeni jalaa badeeti badii kutee amma amma tokko naqaan irra taa'ee ammaatii deebisanii hiikuu dide karaa itti bakkan godhu barbaadde eegayyii isinii ni isin galfanne hayyee ati bas badii qabda ifitti ta'etu hijanii isaa xiqqisho hidhanii isi karaa saawutii godhanu takkisi godhanu qabnu hiikuu dide jedhanii kaana kaajirki nama afaanii fuudhuun taatu warri balleessanii kalaas. Okay. Akkam wajjin galle akkam maatii jettu kanatti wajji isin galle qaadiin yoo haadeeffadhu yoo haayii kijeen qaadiin yoo haadeeffadhu yoo haayii kijeen jeen moon jenne qaadiin jeen mitiyan min galaaf jette maqaan saama tokkonarra jiraan in galaaf jette qaadiin takkaa galfattus amma deemi fudhadhu deemin jeniin hayyoo yukuu feetes amma asumatti nurratti kijeniin isin yukuu isin galfadhu jeen eegas booda tokko kadhatanii daddaban amma tokko kadhatanii daddabanii eegas booda qaadiin keechu kan godhaati gara yoo deemu nama taphachuu barbaadan badii fudhatanii badiidha hayyata kareedhaa deemjanii si waraqaatti muran gee khalaas achi wadhaabi khalaas yoo kan maatii jettu kana ta'e qaadii murteessuu danda'a wallahi akkanuma qaadii sirrii godhe yoo kan maatii jettu kana ta'e qaadii sirrii godhe hangas moo dubbiin akkana taanaan khalaas qaadiin sirrii godhe nama kan amma tokko irraa bu'e isheen akkata namni tokko fakkuma ofirraa godhee osoo abbaan isii fuudhee sun lubbuudhaan jiru fakkuma ofirraa godhee akka fedhe taatuun afaan irra jiraa yahuun kun yoo inni qaadiin gidduu dubbatee raayee ta'e hin jiru jaataniifuu hin gaafadde geetini warra. Akkasi ammaan tana qaadiin gidduu dubbatee kanatti roorroo dila kanarratti oofe sigalee gurbaa roorroo dila kanarratti oofe qaadiin murtii kasii godhe sirri siin jenne akkasi yookaan maatii jettu kana taate akka biraa yoo taate. والله أكن ملاك كتبت برونجو تو كادي نمني ده كذا بيد ده بقول سا نمني بينو كذا تاني ده خلاص بقى جاي هنقص أنا تكو كذا تاني ده بني مالك كله إسمه كني نارو ما بوت أنا كافانو كذا تاني جني ده بني خلاص أكن قولوا ده أنا كان ما فاني كودن ده أكس يا خلاص إيجو جنگاليني كرتة كسي إيه لما تيانقص ما تركيني وجنگال إدمو هوني قال ده ما خلاص الدميان وجمانو قال خلاص أيه تات يلا جلسون يلا جاهز وقتين كمان ونقام hello السلام عليكم hello السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ جعفي كفا جعفين كي يعني يرو جولو ما نشانة هداني أيه الكثاني سا ولد بلمني جاد أدرتا المولي ولدك أمنا برالك نكي نكي يكون هنتامو انتو مالو دي سجلت من دبيا دباس أن يرو جولو ما جزي جولو ما تينا نكانو في داني إرجا قد نيليا كجافتي نكا إساو سما بيكو ميرا جيفت يا ألو بوليسي كي جتنا غرغور إنت سيغرغورة سيتي كو سيغرغورة نياتي نخا سيغورة موكم سيغورة نيمي نخا yeroo duraa nikaa qajeelaate walgara ammoo obboleessi isaa obboleessa kiyyaa nikaa hidhan anallee obboleessa isiitii nikaa na hidhan walgara maarii sii kanne anillee akka jaarsa kiyya meera geeffadhu maarii sii kannani bire meera geeffadhu kaa walgarri wal jijjiirraadha nuuf galte maarii sii kannan moo sii gali gaafas moo ni beeytaati daa'ima naan fedhe yoo san hin beeku garuu wakka hin beeytu naan kan hin enjiin ammaati oofsisaa jedhanii warii nuuf kennanii jiranii naan kan hin oofsisaa jedhan san wagatu oofate oofsisaa maal oofsisan maal oofsisan warii nuuf bakka horiin duba maari kaa fudhatte maariidha warri kiyya warii fudhatte kaa horii fudhatte kaa oofsisaa akkas horii fudhattee jirte hin fudhanne enjiin ooftanii horii warra isaatti fudhatee oof Fate galee malee ani haga guddaa kan mau argadhen kan jiru numana kennine. Duba kam goonare amma waddu hoggaa akkas taanaan maarii gaafas nu kannitanii jii gaafadhu qottu. Walgarri yoo gartee maariin hin jirre jidduu dhaggeeffadhu mee dhaggeeffadhu. Walgarri laal walgara shigaar jedhanii lafaa arabaatti. Shigaar jechuun yoo namni tokko gartee obboleettii kanneef inni illee obboleettii isaa kannaaf dhaggeeffadhu. yoo nama tokko obboleettii yakanne inni illee obboleettii isaa naa kannaa wal jijjiirraa tana keessa yoo maariin hin jirre zulmi hin ta'u ni kana akkasii
Yoranis maarii kanneen illee obboleettii isaatii giseen kanneen innis obboleettii yaayoo maarii kanneen. Hello, inda geessu dilaana kana haasa'u. Inda geessu. Hai, sagalee gagguu teessa. Amma waan hin jee inda geessu. Dhageessee moo waan hin jee. Amma dhagaa. Walgarri yookaan shigaar kajaam. La dhageeffadhu yoo gartee wal jijjiiranii maarii walii kannan ati siifis maarii kannanii miti yoo ta'aniifis yoo maarii kannan rakkoon qabu jaanii warri gartee ulamaan akkasii fatwaa godhan yoommoo maariin hin kannamini usaniitu wal jijjiiran zulmiidhaa hin taatu tanaafuu ati ammaan tana ati ijoollee teetiifuu hin beeytu dhageeffadhu ati ijoollee hin beeku eegu jirta ifii hin beeytu sii xiqqoo si gurguranii akkaminna gurgurtanii meeqanna gurgurtan jii maallaqa gaafadhu Marii angga kanan, akas raga baba. Ucu si bitu malam. Marii jechuun kun iyyuu naaf hin galle akka ta'e. Hayya kam Horii ni kaya kana makan nasani marii jechuun. Horii ni kanan horii ni kanan. Ni kanan horii afurtee shantee. Inde anu horii san haga guddate argee achitti sadiratti argee jira. Horii kan keetiin aan jedhan. Bakka duba si kanan ka horii fudhatte ka duba eessa geessite maati horii eessa jira horii sun. Horii sun isuma bira jira kaa. Eenyu bira? Isa raawwata kanneen argamne ani jira jahabicha bira kaa'ee. Obs. Amma horii kana sii kannan. Dhageeffadhu horii kana sii kannan horii san immoo jaarsa kee bira jira akkasiimi. Haya tanaafuu amma ati kan feetare. Tanaafuu ni kaasan ni jiraadha. Ni ka gaafachuu dhuftee himmaati. Ani wanti ani fedhu amma ni kaan sun hin jira moo hin jiruudha. Ani amma argarte deemni hoggaa kudhan. Horiin san yoo. Addaan deemni hoggaa kudhan ga'ee jira. Woma lama isin horiin san sii kannamee horii gartee miciyyoofis horii kannanii siifis kannanii horiin san amma jaarsa kee biroo jiraate horiin san keeti. San gaafachuun mirga keeti. Si galu jira? Ni kaan horii jiraare eeni jira ni kaan. Yoo horiin adda kanname siifis maariin kanname siifis kanname ni kaan ni jiraare eeni jira yoo moo horiin hin kanname ni kaan hin jiru hangasuma aishi Ustaz amma ni ka horiin kun ka horii biyya anaa kennu moo ka inni naa kennu ka inni gartee warri isaanii haa'u inni sii kannu ka isaa sii kanna yeroo ni kaatti na hidhanii san jechuudha beekama maariin sun ka yeroo ni kaatti akkas ka yeroo ni kaatti akkas Yes, akas. Ani amma kabra. Heerumuu danda'a. Akkamii heerumta? Ni kaa isaa sira jira. Akkamii heerumta? Ani hin gaafannelleedha amma anaaf inni waliin dubbisnu dura natti beedhi jedhaa sanin na huqqasaa ture ani yeroo sanitti hin didee amma bilbila isaallee hin qabu shariyaa firdibeetiin ana ofirraa hiike danda'ama. Akkamitti danda'amu? Otoo kan gaafatin. Akkamitti danda'amu? Hin danda'amu. Hin danda'amu. Abbaan kee ni jira, abbaan isaa ni jira. Isin gidduutti haa dubbatanii manguddoo erga abbaa kee ergi. Abbaan keetii fi abbaan isaa isin gidduutti haa dubbatan. Fabaasu hakama minaalii waa hakama minaaliyaa. Akkas jedhe Rabbiin Quraan keessatti. Manguddoo gama keetii, manguddoo gama isaa. Isaan haasawan akkasitti isin gidduu haa fixan. Akkasi. Malee odoo inni quban qabne qaadii dhaqu, odoo inni quban qabne heerumuu hin ta'u. Inshallah, ustaza kala to maaje saati sarabbi sini adeeris. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa jirtani sheekh? Nagaa alhamdulillah. Sheekha gaafiin qaba. Aya. Sheekha waa'ee nikaa yookiin gabbaraa kanarraa isin gaafatuu fi gara keenya gara arsii kanatti. Ufiin nikaa jedhanii wanni nikaa kun isii homaan kennanii wanni nurraa fuudhan gara 100,000 180 akkana fuudhani. Ayyee. Wanni kun gabbara moo nikaya wanni qarshiin 100,000 itti ba'u kun? Gabbara. Beekama. Gabbara
سلام ما أكمل جبر يكون أكمل ونكون حرام مو حلال جبر رنجر شريعة الإسلام غير جبر رنجر رسولي صلوات ربي الإسلام عليه فاطمة ويتخنوا وفي مرة أيه إذا تفوق في تبي واني فودان مو كما إبا واني كايرني واني فودان كما إبا كنا إذن حلال لا تكتي كذا نرجع واني زين نرجع كلها أنا ما تقول فودان مو كذا كما إبا إذن دلو نكين نكونوا أكمل كذا ما تجيب سلام كايرني واني كنا مو كبو سلام ماري في تمالي كبر إنجرومي أكس بكما فدينا يو فدي غرتي غربان كن أبا خن يو فدي أدافس فدينا زادين كيسان إنجابن يو فدي خن فدينا كما إبا يو كنين جرمالا ما دار يعني يكان مايت كما إبا يو كنين نمو نمايون كن نما روغتني أريان إن كان نما أريان سري إنجرو كم ندبت خنون إنجر أبا نماريا كما إبا كنا هما ذكابة إيوان تكنكن وان نكاح إيشي كنا والمي هورين نكاح تيجاني كما إبا اللي نياتني أمالي واي نكاح إيشي دبتن هوري سدي أسكن واي نكاح إيشي جدا كما إبا كنا اللي كوبا نياتني كاني إنجرو شريعة كيسيرو يدو دبن نجر إنجرو ولما يدو فتوى قد سيمين والله كذا غرا كنا غنا تيما غرغرة إبا كما نياتا battaaniyaa kudhan addatti uffatawaan ardaallee jedhee akkasitti nama ciruu jira uummanni gurgura kun hin jiru wanni kana ammoo waan hajamte isimatu qabachuu danda'a malee abbaa waan ga'ee miti waan abbaa ga'ee miti akkas 8,000 malee 100 malee jechuun hin ta'u intala gartee nama nagayaa tiif laalee kannu qaba akkas jee Useymiin rahimahullah nama nagayaati nama gartee dalagatu nama akhlaaq qabu nama salaatu saniif kannu qaba malee maallaqa yoo kannitan malee garteen talan kannuun hin jirtu fi shari'at islaam shari'at islaamaa keessa hin jirtu abadan akkas warri immoo nabiyullah muusaatu gartee alayhi ala nabiyina salatu wassalaam shu'aybii fi amata 8 dalagee ama 10 guutee akkasonni godhe shu'aybii fi nabiyullah muusaa walitti hin dhufan adda fagoo زمن نساني شعيبي مثلا وابونا شيخ كبير يتدورتين سن دليل فتشون تو سيقال سن ليس شر لنا شر من قبلنا شريان ندرا شريعتين يامتي شريان ندرا شريعتين ما لم يخالف شرعنا يو شريان ندرا غاف شريعتين يتاتو يو شريعتين خلاف شريان ندرا ديسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوده صحابانا كسي غبره خنته فوده دبرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غبره خنه فوده غبره فودته غرته دبر سا خنه انجرو كنجفت انجرو adaan taane kun jufti akkas galatoon kun ummata badin naquudha zinaa babal'isu warri gartee dubartii nama dhorkatee wanni jiru sigalee ni jira amma biyya hedduu jira maarreef kunaa hangana kannaa maarreef hangana kannaa sigalee biyyayyuu aruuzaaf 200 baasa 200 baasa jaan haraa gartee bikkayyu haraa nama yugartee waan akkanaa garni godhan warri biraa gabbara kan furannees aruuzaaf 200 baasaa jaan salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. كم نقدر بجيب تشيكوت؟ جري الحمد لله. دافين كما. Nuwarti lakkee jechaadha abbaa nikaa osoo qabdu jechaadha tasa aartee jechaadha nikaan irraa buusoo isin jettiin ta'a. Yoo isin buusette aartee yoo isin ka buusettu ati hin buuftu qacaluma irraa jetta. Ofalteetuma biraa deemu. Ani callisheetuma geessan isin akka sinnaan telefoon irraa itti cufadhee hin ta'a deebi'ee eegarii ammoo bilbiltee bakka itti hin aaree jette. Laal isin narraa buusi jechuun nikaan hin buuqa wayirraa buufteeti. Wayita isin narraa buusi jettu wayirraa buufte wayitu hiteeti nikaa. Gijee bisiin akka jette sadiyyuu telefoonuma arga cufadhee. Tolchite kana kunoo ati dhiira bakka telefoonuma cufallaa. Eegarii waggaa turee bilbilee maal taatennaa hin aaree naan jette. Ni aarte akkasii faateen akkasii aarte gizee akkasii aarte san yesin na hiikette cufa gartee inii kan yoo dubbiin jabaatte qofa malee. Gaafiin biraan qaba. Ati hin tuyne miree wayitu hite gizee ati telefoonuma cufatte malee wayi dubbatte ni kaas hiikee wayetteeni.
amma kan nikaati qabdeen beeku hoo taate yoo isii miti maatiin dhufee seera maatii kiyya biraan ga'ee rakkoo jiroo dubbatee ofii gaafsan akka itti dhufte malee qalbii maafuu waan akkana ayyaantu. Iyyaadini akkas gosh jabaati maashaallah. Alhamdulillah nikaan tuqinati. Gaafin qaba. Gaafadhu ta biraa. Nama jechaadha nama dhukkubaa nama dhukkubu kuni nama siiriiti. Siirii kana jechaadha yoo gaafatanii waan akkana hiddee keessa maali jirtanii siirii kana akkamitti hiikuu danda'a? Siirii quraanaanii kan siirii nama godhan quraanaanii kan rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi Labiid ibnu Asam al-Yahudii islaamee deebi'ee maal jee kafree munaafiqa rasuulatti salawaatu rabbi islaamu alayhi mushuxa gartee inni rifeensaan filatu sanitti godhee fuudhee awwaalee Labiid ibnu Asam gartee kamalee godhe rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi dhukkubsatee jechuudha. Kana duuba ergamaa rabbi isaa gartee rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi ciisu jiru Jibriil gara mataatiin Mikaa'el gara miilaatiin taa'ee awwa gurbaan maal ta'e ni dhukkuba. Eenyu maal ta'e siiriitti godhame eenyutti godhe Labiid ibnu Asam dawaan maaliree mu'awwazatayn qul a'uuzu birabbil falaq qul a'uuzu birabbin naas kana irra qaraanii gartee onni godhanii irraa hiikanii quraanaan biraa kutan jechuudha. Kanaafuu siirii quraanaan hiikan akkas yeesii galteenni. Naagarte garuu namni kun jechaadha bakka fedha jiraachuu hin dandeenye bakka abbaan dhimmaa dhufa irraa fagoo jiraate bakka quraana itti qaraa'uu hin dandeenye jechaadha gizee barbaade jechaadha nama sanii bilbilee waliin kaaka oo ammoo wanni sun itti kaatee bilbiluu hin cufaa waan barbaade akka barbaade kaakaa waa hunda waan fedhe jedhaanii. Eegaa waan harka qaaquun ta'u amma waan godhan namuma saniinuu quraana qara ijaniin fiqqara ijaniin. Ganamuu fiqqaraati yoo dubartii taates dhiira ta'us fiqqaraati galgala gisee raftus qul a'uuzu birabbil falaq qul a'uuzu birabbin naas suuratul ikhlaas qul wallahi jechuun san qaraate tuttuftee fi dibdee rafti. Timira ajwaa yoo argatte sanillee ganamuu torba nyaatti siiriin irraa hiikkatti. Akkas rabbi irraa hiikuu akkas nagaa qaaquu miti yoo namni biraa hatti qara'u hin jirres ifii gartee fi qara'uu danda'amaa rabbi haa fayyisu akkas si galteema. Naa galtee ammoo gaafii biraan qabaa keessaa isin dubbisa addarratti inshaallah miidiyaa irra jirtanii gaafii dhuunfaatti gizee biraa isin dubbisa. Funyaan qabattee jettanii isa ni tolchi kaa baga qabate. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abba mirqaana qabdame dubbadhu. Jeega qaada sinirra dachitumna faaxeen karaa nu dhoggite akkami nagaa jirtani? Nagaa jirra akkami ati nagaa faaxeen biizii isin goote. Ayye. Gaaf. Halo. Ayye. Gaafii xiqqoo wayii qabaa isinna. Lega pada xinnoo qabda. Biyya Arabaa kanatti uummanni handarii nyaatu hawwe maandaanii ni beektani. Haya. Wanni sun akkami sila halaali moo osoo akka hin gorra'iin akkanumatti xiyyitti maandaanii tumaan fidanii morma osoo irraan buusin nyaatan. Bismillah jee yoo xiyyitti hin dheeqa uma dubbiin dhumatte qa. Sani wallahi an bira hin jiru hin beeku garuu bakka ministiraatiin na fidanii godhinaan jedhan akkasuma akka mormire jiru arga garuu ani. Bira hin jirtu anillee bira hin jiru qa. Ana moo waan isin himu jiru shari'aan sitti himu jira. Bismillah jaanii yoo dhawan halaaliidha. Si galu jira? Akkasi. Yookaan bismillah jaanii dhawanii gizee isin tiftiftufi lafa jette fuudhanii qaluufaan mala. Gaafadhu qa isaan akkami bismillah ittanii dhooytanii jii gaafadhu qa. Ana amma sitti meemi shari'aa ati immoo galtee isaan gaafattaa jechuudha. Bira hin jiru jechuu otoo hin ta'in. Akkas. Wallah akka galata mashee. Galatooma yee. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جت. بقى جراتني ما شاء الله ربنا يملك يسني سنا إرسو. آمين آمين.
barakaa rabbi isin haa godhu maashaallah asuma dhaggeeffattoonni illeen yeroo gaafattanii sheeka dhaggeeffatta maaliif namni wal dhaggeeffachuun gaariidha afaan keessa deebanii sheekan dubbachuun hin barbaachisu waan jedhan dubbatanii waan sheekanii dhaggeeffachuun gaariidha. Akkas jazaakallah wal dhaggeeffachuu. Dhaamsa maaliif namni tokko yoo wal dhaggeeffachuu hin dandeenye waliifis deebisaa kennuu hin dandeenyu namni kaasirratti biluuf gaafachuu fi waan gaafate immoo deebisaa dhaggeeffachuuf jechuudha. Akkas. Akkasitti kana hubachuun gaarii jedhee waan hin yaaddeef dubbadhee dhiifama yooni galatoomee jechuudha. Galatoomee duudaka. Tayyibee amma asumarratti anilleen gaafima namni isin gaafate irratti waan tokko addaan baafachuu barbaada gaafii obboleettiin teenya gaafatte waa'ee walgaraa kennuu sanirratti wanta naaf hin galintu jedhama. Amma fakkeenyaaf walgara irratti yoo hojii maariin jiraanne ni kennin jiruu jettan. Bakka kanatti qooda namni sun yoo addaan bahuuf baate ni kenni kun hin hiikamamoo akkuma ni kenni hin jiru jedhame sanitti addaan bahuu danda'u kanatti meesiritti addaan nu baasu ta'a. Yoo gartee usaniituma wal jijjiiran hama hariin kanneen numaa uni hidhamuu baatila ni kaanu baatila ni uni hidhamu. Sigalee? Inumaa ni kenni hin jiru jechuudha kana booda immoo yoo addaan bayanis jarri suni ati ni kaaya sirraa qabaat ni kaaya sirraa hiika kaa'u ati ni kaaya narraa qabdaa narraa hiiki waan jettuun hin qabdu jechuudha. Hin jiru. Wakau gartee maarii waliin kanneen tanaafis otoo maariin kanneen taanifis otoo raan kanneen usaniituma wal jijjiiratan hin jiru shari'aa keessa onni akkasii dhorka ni kaanu hin jiru ni hidhamuusi baatila. Aywa. Baay'ee galatooma gaafii ittaanu gaafachuun barbaada gaafachuu barbaadu amma fakkeenyaaf ummanni tokko ummata gartanii shi'aati ummanni shi'aa kun salaata isaan illee akkaataa itti qabanii ummata kanaan wajjiin hidhatanii salaatuun akkami ni ta'a ummanni kun tokkoffaa harka isaanii gartanii ol deebisanii qoma isaanii irra kaa'uu gartanii laphee isaanii irra hin kaayatanii lammaffaa ammoo yeroo bara'anillee gartanii warabaallee aamin jechuunillee hin jiru namoota kanneen wajjin walitti hidhatanii yoo salaatan salaanni namaa akkamiin ni fuudhamti. Salaanni mashiyaan salaattu adda firqaan shiyaa gartee salaanni isaanii adda. Amma gartee taammaatee attus shiyaan akkuma keenya salaatanii mashiyaan ati marraa gaafachuu jirtu kun harka gallakkisan taakka. ولا الضالين آميني قرتي تنجأني تبراو سلاني خان أكو مخينيات سلاتني تنادي بزمي قانقاتي قرتت salaata kaan jechuun amma fakkaata yeroo kana akkasumatti haaluma kanaan salaatan malee salaata kaan illee noomaa wanti guddaa garaagarummaa qabullee hin jiru garuu isaan salaata keessatti akkuma fedhan salaatanii akkuma isin amma jettan kanatti wantootuma haala kanneen irratti mul'atan wantoonni biraas ni jiran irra guddaa garuu wanti irratti nu wal dhabnu salaatuma kana keessatti jara kana duuba shiyaa ta'uu beeytere jara kana umarra amma ammoo addaan fagaatanii dhaabatanii walitti dhiyaatu. Laalama adda fagaatanii dhaabbachuu harka gallakkisuun kun shiyaa isaan hin gootu. Jara kana shiyaa fi kaan ta'uu adda baafattee dura. Adda baafattee. Azaanni isaanii kuma azaana keenyaatiimi. Ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasuulullah akkasuma jaaniimi. Azaanni kanuma. Akkas jara shiyaa mire. Warruma gartee ummata sunnii gartee irraa warra harka gallakkisuu jira. harka gallakkisuu kana rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi gallakkisee gadi lakkifne ergamaan rabbi asirra kaayate qomarra kaayate warri gartee gallakkisuus ni ta'a jee humaa rakkoon qabu jee imaamu shaafiin akkas jee imaamu ahmad akkas jee sigale walaakin nuti daliila gartee ragaa waan rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi tun dhufe harka asirra kaayachuu isaan amma mazhaba jala deeman harka gallakkisuun miila adda fageessuun shiyaa isaan hin gootu walii galla imma akkas akkas eenyu ayye bareedaadha maashaallah ayye jazakumullahu khairan alza
Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akal jadi Fayya alhamdulillah. Ayo dubat. Ya? Sagalee ol fuudha. Nadage. Ya? Nadage sani kada. Maal si dhageenya sagaleen ta'e amma dhufte. Kamis si dhageenya sagaleen hin jirtu. Network dalam kata geografi apa sih kak? Gaafadhu. Ani abbaa manaa qaba okkuu jaalfakii walitti rafu lafa dhiqabsanii salaatu malee wayitii bishaan matatti naqadhu madaqadhu akka malee iddoo hundaayyuu akkuma salaatuu yaaddanatti ta'a yoo bishaan irratti matatu akka malee naqadhu bakka itti yaadde malee. Abbaa manaa qabaa wayitaa wajji rafu qaama janaabdaarraa wayita dhiqadhu rifeensatti matatti wayitaan bishaan naqadhu mataan na dhukkubaa falli kiyya maalii wayitaa isaa wajji rafee janaabdaarraa dhiqadhu mataan na dhukkubaa akkasi. Yes. Dhawiinsa qabda moo maali rakkoon? Maaliitiin? Dhawiinsa qabda dhawa qabda? Nin qabu dhahiinsa qabaadhu hiikaas qabaadhu mana dhukkubaa okkuu bishaan ofirraa itti gadi. Bishaan kan neete. Bishaan qabbanaa wanti neete? Waas qayyaree dadhabee wantuma bishaan ta'e bakka matarratti naqadhu ija kana banachuu hin danda'u akka malee itti na dhukkuba fakkaatu irraa ibsaa. Zayituun kana finna neexee ilaalte? Mana yaalaati illee dawaallee mataa fi maarree numaaf dadhaa'u kuma bishaan naqadhu waan akkasii na dhukkuba wallaalee sumaan isin gaafadhe malee. Wallaahi waan gootu rabbi si haa fayyisu du'aa ifiraatti godhi. Wanni kun jaarsa gizee inni gartee haajaa qabutti diduunis hin taatu si galee alaaka tanaafuu waan gootu inshaallah rabbi sirraa haa dhaabu isaanis du'aa inaa godhi jiin abbuma mana keetii kanaanis atillee yaa rabbi gartee narraa fuudhi wanni kun gartee dirqama jaarsa kiyya kana gartee waan kana diduus hin ta'u dirqama yaa rabbi waan kanarraa fuudhii jii rabbiin karadhu salaata keessatti jaarsa keetii illee naa karadhu jiin si galeema akkas godhi inshaallah rabbi sirraa fuudhu carraan biraan jiru akkas inshaallah rabbi si haa fayyisu rabbi umrii isin rabbi jecha isin jaallata ya rabbi isin umrii harraa geessaa rabbi amin inshaallah Assalamu alaikum. Egaa mormaa gad dhiqachuu dandeessu rifeensa waliin dhiqachuu qabdi. Akkam taatire karaa carraan biraan jiru. Rabbuma kadhachee rabbi karraa fuudhu kadhachuu. Jaarsa diduun isin taatu. Assalamu alaikum. Dubbadhu. Waalaikumsalam Sheikh akkam jirtu? Nagaa fayyaa dubbadhu kaa. Nin dubbadha gaaffiin qabeessa. Nagaa gaafadhu dafe. Ani yeroo dhiyoon gara islaamummaatti dhufe reefu waggaa tokko baatii shan keessa ta'a. Amma gara maatiitti illee maatii dhimma dubbisee deebi'uufin barbaadeetiin hin turan. Maatiin kiyyaalleen kiristaana akkam ishee isaan bira dhaquun waan isaan fayyadamuun irratti harama. Maatii kee yoo isaan kiristaana taate muslima yoo taate maatii kee bira dhaquu ni dandeessa. Walaakin immoo amantii irratti amantii ta'e dhiisii akkana tahii sigalee hin salaatinii maali yoo siin jaan hin ta'u. Sigalu jira? Hin ta'u.
waan gartee amantii isaaniitti walitti hidhaadha wayita isaa waan adda addaatiif qalan yoo Gabreelii ta'es yoo maal ta'es waan akkana qalan hin nyaatin kana alatti immoo yoo isaan gartee maatiin kee ortodoksii ta'an hojii nyaachuu dandeessa waan isaan nyaatan sigalee yoo ortodoksii ta'an Abrahaam kan isin gaafachuu fedhu zakaa baasha fedheetiniin qarshii kan hin dura dalagallee nusoon islaamummaatti dhufin kan ammaarreen walumarra jira isarraa zakaa baasuun hin danda'amu kan harka kiyyaarraan zakaa baasuu danda'a. Eega islaamoyte hangam takka argatte ati yoo gartee fedhinnaa teetiin walirraa baastes ni dandeeysa eega islaamoyte argatte gartee dalagatte irraa baasuu dandeeysa yommuu cufa waliin qabdee baastes sawaabuma rabbi sii kadhaba akkas abshir inshallah rabbi sii gargaaru jabaadhu inshallah